بلبلنا ما ننابي ربي بلبلنا ما ننابي ربي جرا بلبلكي أركنا ما ننيل الجسيم بلدا أركيكي بلبلنا ما ننابي ربي بلبلنا ما ننابي ربي جرا بلبلكي أركنا ما ننيل الجسيم بلدا أركيكي سمالين يرايو هناك النهما دواب جرينيتي هبدين كينيا سما الله تعالى أتموادو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشما حركة فوني كبجمتو تافي جالتنتوني مهيورو نكيسني أنا بكوتي قالتي سابقا جراتني ولدي بني جرا حيه بغنا غنا قباتني أكم جرتمي سومني أكم أنا بكوتي جرا قالتي سا حيه هرالي أكم بكم كيسما أجائبا كيسما isinif kabadde dhufe jira keessummaan tuni jettanii yoo nagaafattani keessummaa Haseenaa Miidiyaa subscribe like share gochuu fi hin irraanfatina isin jedha jabaa ofii abbatu jabeeffata namni kuni mucayyoon tuni nama jabduudha nama kamiyyuu bira dhaabattu kanes ta'e hadhallee ta'e akkasumallee beekumsa addaa qabdi mucayyoon tuni rabbiin beekumsa isii kana ammallee irra nu haa tursiisu akkasuma nama beekumsa ofii kanaani nama saba ofii nama biyya ofii nama saba ofiitii fi biyya ofiitti fayyadu rabbiin haa godhu obboleettii teenya tana kanaafuu naaf galatoomii naaf jiraadhu siin jedha viidiyoo ajaa'ibaa kana naaf hojjettee naaf ergitee naaf haa jiraattu isinin jedha kanaafuu gara isiitittiin isin dabarsaa isi wajjin turtii gaarii isinin jedha warroonni chaanala kan kootiif haaraa taatan like share subscribe gochuudhaan wajjin dhaabbataan dhaamsa kenna ammaaf gara isiitittiin isin dabarsaa asumaan hoodhaa isinin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jirta obboleeyyan kiyya fayyaa keessanii ani nagaadha alhamdulillah nageenyi koo kan kabajaa kan jaalalaa qilleensa irraan qaxxaamura hedduu isin bira jirtanitti isin bira naaf akka wayyicha har'aan tana istuudiyoo muheetitti argameen jira maaliif dhufte jechuun keessanii oolu akka carraa ta'ee carraa argadhee isaaf viidiyoo baga gammadde jedhu hojjechuu hin dandeenye saniifuu har'a gahee biyya baachuu dhufeen jira hangara turuu kiyyaaf immoo naaf kolchaa isin jedha hordoftoonni isaallee dabalate jechuudha dhiifama guddaan irraa ta'a baga gammadde gammachuun kee kan dhuman qabne siifaa ta'u akkasuma gammachuun kee kan milkii kan badhaadhinaa kan dagaaginaa kan tokkummaa kan bilisummaa kan moo garteetiin kabaja guddaatti argattu siifaa ta'uun sin jedha obboleessa kiyya qaalii akkasuma warroonni gammaddan warroonni moonii taatan hundi keessan baga gammaddanii isiniin jedha maaliif nama hundaa dalaguu hin danda'u nama hundaan baga gammaddan jechuu hin danda'u waan ta'eef warroonni isin hojjechuu hin dandeenye asumarraan dhiifama narraa ta'a isiniin jedha warroonni isiniif hojjedhillee akka waan guddaatitti ilaaltamatti hin fakkaatu akkuma lashiititti ilaalaa jechuu barbaadetanii kanaafuu baga oomishan keessaa si baasee baga firii dadhabbii keetii argiteen sin jedha hedduu sii gammannee hedduu sii gammadee akka dhuunfatti kanaafuu gammachuun kee kan dhuman qabne siifaa ta'u sin jenna kaalifiyyaa akkasuma miidiyaa keetii irratti yookaan chaanaala keetii irratti waan gaarii waan barumsa qabu waan dhaloonni irraa baratu hojjettee ammoo akkasuma dadhabaa rakkataa hunda irratti gargaarsiftee yookaan gargaartee akka uummata kee gammachiiftu abdii guutuu sirraa qabna rabbiin nama akkasii haa godhu nama waan hin taane waan xixiqqeessu waan jibbamaa irratti hojjetee abaaramee yookaan tuffatamee maqaa addaa argatuu osoo hin ta'in nama kabajamee ulfeeffameetiin akka nama waan guddaa dalageetti fakkeenyummaa guddaa nama ta'u rabbiin si haa godhu nama akkasii akka ta'etu abdii qabna jabaattee irratti hojjechuun immoo gahee keetti sin jenna nutillee gama keenya laayik sheer koomentii gochuudhaan si cinaa jirran jedha kanumatti aansee waa'ee gammachuu isaa kana bifa walalootiin xiqqeeshuu kan hin qopheesseetu jira hanga xumura viidiyoo kanaatti akkan waliin turtan gamanumaaniin isin affeera obboleeyyan kiyya isinitti dheeressuu waa xiqqashuudha ana wajjin turaa isiniin jedha har'an dhufe kaa kunoo turtii ji'aatiin booda anis bahachuun dhufe gara kan kootiin qooda qaafiroomii keessa liilii waraabaa bultee hiriira keetti dhabdee ijatan ta'e bobeessa anis kunoo gammade baga gammadde ati firii dadhabbii keetii baga argatte gatii wanti hojjettu hunda siif haa ta'u kan sifaa cimiitii itti hojjedhu fuuldurri kan kee ifa cimiitii itti hojjedhu fuuldurri kan kee ifa wayin siniif dhaama meena jalaa dhagahaa eessaniyyuu nun gahu gandummaa wal qoqqooduun gandummaa keessaa bahaa cimsaatii wal qabadhaa dagalee waliif ta'a
cimsaatii wal qabadhaa dagalee waliif ta'a. Irraa of haa qusannu waan badaa waliin jennee maqaa walii xureessuu irraa wal sirreessuu gufuu walitti taanee waliin dhoorkinu deemsa tokko taanee haa deemnu hundi alaa fi keessa tokko taanee haa deemnu hundi alaa fi keessa. Yoo isin diiguu dhufes diinni har'aaf kaleessaa tokko maatii ol kaa'aa daranuu wal jabeessa cinaa walii dhaabbadhaa bakka guddaan wal gahaa gandummaadhaan wal qooduu qomoo koo keessaa baha. Gandummaadhaan wal qooduu qomoo koo keessaa baha. Anis nama tokkoyyuu tasa addaan hin hiru usaatumaan na laala silaa hamilee hin jiru naaf kennaa isiniin jedhee hamilee sin kadhadhu harka naaf rukutaadhaaf miila sinaa qabadhu harka naaf rukutaadhaaf miila sinaa qabadhu. Viidiyoon kiyya walaloon kiyyaan ganuma ture waan wajjin turtaniif hedduu takka galatooma buleeyyan kiyya qaalii hedduun isin kabaja hedduun isin jaaladha. Gammanumaan immoo yaada xiqqashoo wayii isin qooduun barbaadan immoo maa inni xiqqoo waan nuun jedhamaa jiru yookaan maqaa nuuf moggaafame anaa fi dureettii yookaan Hindiyyaa Huseeniif jechuudha. Maqaan sun maal ture warra raasaa yookaan warra ollaa. Warra raasaa yookaan warra ollaa kan jedhaniin anaa fi simitishi namoonni akkas jettanii maqaa nuuf moggaasan. Wanti viidiyoo kana dhuma irratti waan kana fidee fi akka carraa namtichi maqaa kana moggaase yookaan namoonni maqaa kana nu moggaasanii as keessatti viidiyoo kana laaluu dandeessanii jedhee waan yaadeef akka laatan immoo nin beekallee. Kanaafuu nuti warra raasaa yookaan raasummaan nama gargaaru osoo hin ta'in namummaadhaan nama gargaaruu fi Oromoo qulqulluudha nuti sanyii waaqa guutuuti. Warra siikoo manduuti namni hin beekne baraa. Kanaafiyyuu nuti warra akkasiisanii miti nuti namummaa namaatiif nama gargaarra malee ollummaa yookaan raasummaadhaaf miti nuti ijoollee raasaatii miti. Isiniif galaa miti sirriitti na dhageettanii warri akkas jettanii maqaa nu moggaaftan. Nama tokko waa jechuun dura dubbiin sun eessa dhaqaa akkam ta'aa hiikkaan isaa maal ta'aa jedhaati itti yaada nama maqaa moggaasuun duratti. Kanaafuu nuti warra moggaasa maqaa barbaadus miti namni hin beekne sirriitti bara. Kanaafiyyuu maqaa nama abbaa fedhaa ta'u waan tokko moggaasiniif yookaan waan moggaasee namni isin kadhanne namaaf maqaa baasuu hin beektanii garuu waan gaarii dalaydaniitiin waan gaariidhaan nama kaasuu hin dandeettanii maqaa nama moggaasuu dandeettan waan hin taane jechuudha. Kanaafuu naaf kolcha warroonni kuuwwan garuu nuti yeroo baay'ee maaliif wal gufachiisuu kenna waan hin taane maaliif waliin ganna dhugaa dubbachuu taanaan jechuun hedduu na aarsa. Raasaa jechuun warra badheeti. Warra badhee jechuun immoo warruma akkanaan deemu hin jira bareema keessa deemu akkanumaan namatti guraa deemu jechuudha. Namoota akkasiisan jechuudha raasaa warra raasaa jechuun warra ollaa jechuun kan dhiiga kennan taane yookaan qaama keenya. Fira keenya kan taane maatii keenya kan taane alaa yookaan warra cinaa keenya jiru jechuudha. Nuti ollaa keessan dhuguman. Nuti warra raasatii dhugumatti. Nuti warra osoo deemu isinitti garuu itti yaadnetti isin bira dhufna. Nuti nama akkasiisanii miti. Kanaafii warroonni akkasuma jettan zajaa rabbi isiniif haa kafalu isiniin jedha. Jechi kun baay'ee miira keenya tuqe. Ani namummaadhaan nama gargaara. Oromummaa kiyyaan nama cinaa dhaabbadha malee ollummaadhaan yookaan raasummaadhaaf miti. Ilmi raasaas ni jira garuu ilmi ollaas ni jira nuti miti garuu warri waan kana moggaafatte zajaa rabbi siif haa kafalu. Kanaafuu obboleeyyan isin aarsuuf yookaan isin rifachiisuuf yookaan isin mufachiisuuf yaadeeti miti garuu waan kana dubbachuun dirqama waan narratti ta'eef maaliif waan xiqqashuu kana guddaa gootee dubbatta jechuu dandeettan xiqqashuu miti osoo waan kana dubbachuu baadhe borummoo waan biraatiin nu dabala warra soddaan dubbachuun isaanii oolu. Kanaafiin waan kana dubbadhe. Yoo ammatti wanni kun hin dhaabbatini yoo wanni kun ammatti akka guddaatti ilaalamee wanni kun irraan dubbatamini morganama warra soddaa nuun jedhanii nu waamuuf qophaa'anii jiran egaa warra ollaa warra raasaa nuun jedhanii jechuudha. Kanaafuu waan saniif hin dubbadhe malee wallaalitti illee miti waan xiqqaa guddaa gochuu illee barbaaditee miti warroonni akkas jettanii maqaa nuuf baastan galatuma nuti garuu of beekna. Nu isin gargaaruun isin wajjin deemuun isin koomentii isinii kaawwan immoo isin wajjin taphannee haasa'uun kenna raasummaa fi ollummaa eeganuu moggaase rakkoo takkaa hin qabu galatoomaa isiniin jedhamu irra deebi'e. Maaliif kawaanii namaan beeyne keessa qabattee namaa laatti jedha Oromoon. Maalummaa kennan beeytan garuu callisanii maqaa nu moggaaftan. Ani namoota hundaan jedhaa jiru nama maqaa kana nu moggaase anaa fi dureettii yookaan Hindiyyaa Huseen nama maqaa kana nu moggaase ollummaa fi raasummaa isaan kanaan jedhaa jira. Hedduun isin jaaladha hedduun isin kabaja yoon dogongoree jiraadhe naaf kolcha yaada keessan karaa saanduqa koomentiitti barreessaa niin dubbisa dhufeenis. Kanaafiyyuu muhee jajjabeessaan dhaamsa kiyyaa ammallee irra deebi'ee warri maatii isaan taane maatii isaa ta'a laayik godhaa fi sheer godhaa koomentii godhaa fi
gaafii qabdanii fi wanni hubachuu barbaaddan yoo ka jiraatus taate karaa koomentiidhaan barreessaa. Kanuma dhaamsi kiyya yoon dogongoreen of oolchaa hedduun isin kabaje hedduun isin jaaladha. Jecha namaatiif jedhee gadi hin jedhu jecha namaatiif jedhee imala kiyyarraa duubatti hin deebi'u jecha namaatiif jedhee nama cinaa dhaabachuus hin dhiisu har'allee yoomillee hin dhiisu kaayoo kiyyaa miti kun namummaa kiyyaan nama gargaaran nama ta'uudhaan nama gargaara malee raasummaa yookaan ollummaadhaan nama gargaara. Kanaafiyyuu akkasitti nama hubadhaan isinii jira yeroo gaarii naaf qabaadhaa nagahan naaf tura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى سومنا ولكا جيسان ورنا جيان تمر ربي سنا تاسسو هواسا خينيا وهند درا ورّا ويار أنتنا خنا درجة جيسة درد أواتس تهي بولشينسا درد أواتس تهي أكا هواسة اللي ورّي ويار آخنا أكا هالي خنا ستي مجاوف تتافي سنرى برباچي سورّي تاسفتان ورّي اسكون سرا تهي ويار آخنا قمبچو أمة إسلاما ويا فورينسا خنا وجي قودتن هندنو مقام مسلم توتا در دواتين غلطو ما نسنينجا افطار خني وني إرى أرغن يوجرات سببان سلين ولدهن يا حواسا مسلم الراخاسي نموني مسجد أدادتي فراتران راريتك خيستي شرا وجي فرو أرغتني سلامتا والجرجيرني قمتشو والجرجيرني ولدامتني نمني مسلمة والزيارو خناتو بوان قدان كان خنا قف الليمي حواسني مقالا در الأواجر حواسني كريستاناتيز خمسلمة سنتين افتار خنا أمة وجي قودتني توكم ما في وجي جرينيا والدنده وانجان تمقالا در الأوا هندورتي وان كنا مقالا در الأواتي أولا أجرى بيا والجيز توكم ماسن تأبا فأبوتا سن تمقالا تنتين بيكم أرى المال أرى جرو توكم ماسن هركا والقبتي أكا اتفوفسي سودان دو وان سنرتنا ما غرغارو جيشون وان نسني دامو بربادو قبابة أمة إسلاما أرى يوغابك خنا ولد نفنيفر والنيادتون برباچس نما أما يرو أما تنوان اتفرون قم قلقل خنا ديرو مال اتنفر جيشون إسياچس برو قلقل مال اتنفر جيشون إسياچس سومنا خنا مالين سومنا جيشون إسياچس نموت خنا أكا أولت أكا قندت أكا أفوشت أمتا خنا وجد أبني قوان قم نرى أكما أما درجة جيس توكو غرغار ستاتي ساجرو غرغار سخنا چمنان اتفوفون درك أمنا مربيتي أمانيتي أكسنا بيخا نبي كينيا محمد أكجو صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به جاء نبي صلى الله عليه وسلم نتن أمن بيخا نمنو في غراغو تتيبولي خاولن سا أقبوبولي ودولن كي يخون أقبو جرابيخو غران سا وفي قوتته غران سن قلابولي نتن أمن جاء نبي صلى الله عليه وسلم إذن خنرد أبني يرون أما جر أمة خين يرو والغرغاران كي سجر حواسني توكو ويتركت يواو قالوا مني وهي حواسة توكو مدد ركون جروف جرينيا يرو حواسة هركا قبل نمني وهركا قبو حواسة ركتا غرغارون صدقاء قفا وسنتين دركما كتيبيخو قبدا دركما إسلاما جتون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قاف خنا قافني رمضان خينيا قتيك أبو قاف خنا قافني رمضاني ربي بركي برمو قاف خنا قافني رمضاني ثوابنا مافود ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون يرحمهم الرحمن رمضان خنا سببا قدتون
أما يرو رمضان خنا خيزة جرولي تهي يرو رمضان نخم بهلي حالا هم ركون تك تك تا أمة خين ياركا قبض ركون بيلا فيش أمسا هنگا أمني وانسان الراد